faayidaa buna mataatti dibachuun qabu kan jedhu mata duree kanan qabadhee jira. Ooltanii bultanii akkam jirtu? Hedduun keenya egaa buna dhuguun fayyaa keenyaaf faayidaa akka qabu beekna. Haa ta'u malee yeroo hedduu namoonni hedduun buna mataatti dibachuun akka inni faayidaa qabu hin beekan. Akkuma buna dhuguun faayidaa qabu, buna mataatti dibachuun rifeensa mataa dheeressuu, akka rifeensi mataa hin harcaane ittisuu, akka rifeensi lallaafu taasisuu fi akka rifeensi mataa keenya halluu gurraacha godhatu taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Mee akkamitti buna mataatti dibachuun rifeensa mataa laaffisaa, rifeensa mataa dheeressee guddisaa, akkamitti akka rifeensi mataa hin harcaane taasisaa, akkamitti halluu gurraacha akka qabaatu taasisa jennee ilaalle. Kan jalqabaa bunni keemikaala kaafeen jedhamu of keessaa qaba. Keemikaalli kun immoo istiimulaantiidha akkuma isin beektanii. Keemikaalli kun yeroo mataatti dibatamu amala akka dhiigni haala gaariin gogaa mataa keenyaa irra naanna'uu gochuu qaba. Dhiigni kun ammoo hundee rifeensaaf soorata barbaachisu sirriitti dhiyeessuun rifeensi akka guddatu ni taasisa. Akkasumas bunni wantoota antioksidaanti ta'an, wantoota qaama keenya miidhan akka dhabamsiisu ta'an of keessaa qaba. Wantoonni antioksidaanti ta'an kun immoo hundee rifeensaa wantoota miidhan mataa keenya irraa dhabamsiisuudhaan akka rifeensi hin caccabne ni taasisa. Antioksidaantiin faayidaa hedduu qaba. Mataa biratti yookaan rifeensa mataa biratti faayidaan isaa tokko antioksidaantiin jiraachuun akka rifeensi mataa hin caccabne, akka rifeensi mataa nyaatamee hin dhumne taasisuudha. Kana egaa bunni of keessaa qaba jechuudha. Inni lammaffaan dibanni adda addaa manattis ta'e mana rifeensaatti dibannu, hedduun keenya mana rifeensaattis yeroo rifeensi sirreeffannu manattis yeroo dibannu hedduun isaanii alkaalawaa waan ta'aniif pH rifeensaa jeequu malu. Bunni ammoo akkuma beektan asiidawaadha. pH'n bunaa 7.5 hanga 5dha. Asiidawaa waan ta'eef pH rifeensaa sirreessuun fayyummaa rifeensaa eeguuf ni gargaara. Kana malees asiidawaa ta'uunsaa maal fayyada? Akka forforiin mataa irratti hin baane dhabamsiisuudhaan akka rifeensi mataa keenya hin nyaatamne taasisa jechuudha. Forforiin akkuma beektan rifeensa mataa namarraa fixa. Inni kun immoo buna asiidawaa waan ta'eef yeroo yerootti yoo fayyadamne forforii dhabamsiisuuf illee ni gargaara. Forforiin dhabamsiifamuunsaa kun immoo guddina rifeensa mataaf akka rifeensi hin harcaane gochuu keessatti gahee mataa isaa qaba jechuudha. Inni sadaffaan akkuma beektan bunni halluun isaa gurraacha. Bunni akka halluu gurraacha godhatu yeroo akaawwamu akkasumas yeroo danfu halluun isaa gurraacha. Akka halluu gurraacha godhatu kan taasisan immoo keemikaalonni adda addaa keessa jiru. Keemikaalonni kunneen yeroo buna mataatti dibannu akka rifeensi mataa keenyaa gurraacha'u taasisuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti buna dibachuun rifeensi mataa keenyaa akka halluu gurraacha godhatu taasisuuf ni gargaara. Dhiirota biratti immoo hormooniin testosteroon jedhamu beekama. Hormooniin kun egaa amala hundee rifeensaa miidhuun, hundee rifeensaa dhabamsiisuun mataa rifeensa moluu gochuu fiduu danda'a. Bunni immoo amala hormoonii kana, hormoonii testosteroon jedhamu kana akka hundee rifeensaa hin miine dhorkuu waan qabuuf dhumuu rifeensaa yookaan moluu ittisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha buna dibachuun. Hormooniin kun akka rifeensa hin miine taasisa. Kanaaf egaa buna danfee qabbanaa'ee siinii tokko yookaan siinii lama, siiniin tokko gaadhaa furdaa isaa mataatti dibachuun daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko booda dhiqachuudha. Akkasumas yoo barbaanne immoo buna daakuu isaa qofa osoo bishaan ittiin dabalamin daakuu isaa qofa buna fallaana tokko, damma fallaana tokkotti maknee rifeensa mataa keenyatti dibannee daqiiqaa 30 booda dhiqachuun amala akka rifeensi keenya hin dhumne, akka hin harcaane, akka hin dafee guddatuu fi kan halluu gurraacha godhatu taasisuu danda'a jechuudha. Kanas torbanitti guyyaa tokko yookaan guyyaa lama qofa yoo goone gahaadha. Kana olis baay'isuu nu barbaachisu torbanitti guyyaa tokko yookaan guyyaa lama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.